حال نبي روات النوسيما قلبنا كيف دودا غيانا ما هدنا إنكبو كل قوتما كان متخلقا بأخلاق الرحمن جدس وصفى جمهور علماء خلق لساني قرآنا كريما قوتو كيساف دوبا تلاوانا عالما كبجما ربي برتبه كما ربي كبجه هندا جالجفما ربي روسان ججه قرآنا بكما وفيتك كته مولان ثم حالك قدادا إن جالتا هندما سورة القلم آيانا فرما كنتي لالدايانما هبادو كيسمان فدون چنكابيني ولو كبيديني رحمتك تيني كبجمتوتا علماءوتا دعاتوتا أمة مسلمة أنا يايو Godini Iluu Abbaa Boor akkasuma ganda Aciboo zoonii Somboo kan taatan eebbifamtoota guyyaarraa eebbifamtoota maatii guyyaarraa ummata muslimaa hundumaan baga gammaddanii anaa dhufuu baga nagaan dhuftan bakkuma dhufamuu qabu dhuftanii isinii jenna. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Guutuun garuu wanni hanqina waan qabu fakkeessaa jiru Islimnaa keenya barmoota dhabuudha. Islimnaan kun waan hanqina qabu wayii fakkeessee musliimoonni illee akka waan amantaa cimaan taane sirriin taane qabatanii darbee bakka tokkotti kan fakkeessu wallaalumaa. Amolii armaan olitti caqasamanii keessaa haadholiiniif shamarran lakkoofsi jaraa hanga 800 ga'an waggaa 5 osoo walitti hin kutin barnoota diinii barachuudhaan guyyaa har'aa eebbaaf ga'aniiru. Allahu akbar. Yoo baratan namni hundi duuka jiraanuu barachuu danda'a waan jennuuf maaliif waan shuguliin adda addaa isaanitti baay'atuuf otuu kun isaanitti baay'atu gadi qabatanii wanni ilmii dursu naaf hin jiru wanni qabrii kan koo dursu hin jiru wanni duuba akhiraa kan koo dursu hin jiru jechuudhaan gaafa kanatti baratan jara jajjabeessuun barbaachisaadha. لا نجوز الإسيانة إلا لله دليلي على هذا من القرآن قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. eebbifamtoota guyyaa har'aa shamarran seenaa gurguddaa galmeessan haadholii seenaa gurguddaa galmeessan rooba utuu hin jenne aduu utuu hin jenne gidiraa gurguddaa keessa darbanii ibsaa guddaa gartee qabsiisanii qabsoo jilbaabaatiif taraa meeqa hidhamanii rukutamanii itti dhiiganii keessas darbanii godina kana duwwaaf utuu hin taane oromiyaadhaaf sababa kan ta'an baga gammaddanii baga har'a geessaniin isiniin jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. سؤال ما معنى الشهادة؟ جواب هي هلال الدم في غير وقته على سبيل النزيف بزرق ثم عازل. wagga ganda Somboo jettanu ajaa'ibuma kun kanaafuu akkuma har'a bareeddan kana warra bareedina kanaan umrii ofii fixee ilma ofiitti dabarsee ofii gara jannataa deemu Rabbiin haa taasisu. رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشد. رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشد. الحمد لله يا غفتا قدت هند أنبياتي فتنة كان جنيته غاريا كان كفنه غوته دبرسيته غريسا كفارو والكفدي دغاته هندما صدركا أددا كنيته كان أنبياء جيشا إسا كان سيفته كان مرسل غوته أجاجاتا سيفته كان مولو العزمي غوته هند جال جفته
miidiyaa keenya fageenyarraa Oromiyaa Islaamic Television fageenyarraa magaalaa Finfinnee irraa dhufanii bakka kanatti kan argamanu akka kanaan miidiyaa kanaan nu bareechitanii galatoomaa.